Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul Ab. Barnoota emailii takka isinii qabadhee dhufeen jira. Yeroo tokko namoonni baay'een kan jarree koomentii jalatti gaafatan emailii dagannee haala kamiin irra deebinee argachuu dandeenya. Barnoonni kun namni emailiin isin jalaa hin bannellee isin fayyada. Akkasuma namoota emailiin jalaa bades gargaaruu dandeessu jechuudha. Kanaafuu guyyaa tokko yoo emailiin akka tasaa tahee isin jalaa bade haala kamiin akka argachuu dandeenyu. Emailiin lakkoofsaan faa wal makaadhaa maqaadhaa wal makaadhaa akka carraa ta'ee emailii keenya dagachuun ni mala yookaan bilbila jijjiiruu irratti bilbilii nu jalaa baduu irratti emailii keenya yoo daganne haala kamiin irra deebinee arganna isa jedhu viidiyoo gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Barnoota kanaan dura darban keessatti waa'ee emailii bal'inaan wajjin ilaallee jirra. Chaanaalii kiyya irrattis barnoota emailii bal'inaan maxxansee jira. Namoonni akka carraa tahee emailii keessan hin cufanne yookaan immoo hin sirreeffanne yoo isin jalaa bade maal akka gochuu qabdan barnoota emailii playlistii kiyya jala jiru irratti isiniif kaaheen jira. Playlistii keessatti walitti qabee jechuudha. Barnoota emailii waan jedhame akkaataa furaa kana itti deebifnee qollofannu baakaappii koodii yoo biyya jijjiirree akka carraa tahee ergaa emailii irratti yeroo tokko nuuf dhufu akkasuma paaswordii yoo daganne emailii keenya paaswordii isaa jijjiiruu yoo barbaanne akkaataa emailii itti banatan seera YouTube emailiidhaan wal qabatu waan akkana bal'inaan maxxansee jira. Akkasuma furaan emailii keenyaa yoo cufamuu dide emailii bilbila tokkorraa gara bilbila biraatti dabarsu barnoota akkasii kana sirriitti barsiisee jira. Playlistii kiyya jala galtanii bal'inaan argachuu dandeessu. Emailiin cufamuudha karaarra jira waan ta'eef yeroodhaan qulfii qollofachuu two step verification itti godhachuu qabduun isinin jedha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelii kana tuqxanii ol ka jedhurra kaa'uu hin dagatinaa isinin jecha gara barnoota har'aa kanatti isin dabarsa. Emailii dagannee argachuudhaaf gara barnoota keenyaatti yeroo seennu YouTube dhumarraan isinitti agarsiisu profaayilii keenya irra tuqnee add account ka jedhu kun jira. Add accountii keenya kanarra tuquudhaan yoo bilbilli keenya paaswordii qabaate paaswordii nu gaafata. Sanaan booda gara emailii daganne argachuu haa deemnu. Yeroo nuti paaswordii itti galfanne egaa bakka emailii itti galfannu nuu fida. Yoo emailicha beekne duraanuu asirratti barreeffanna. Amma garuu emailicha hin beeknu. Emailicha waan hin beekne forget email ka jedhu kanarra tuqanna. Emailii nan dagadhee waan jedhu jechuudha. Forget emailii kanarra yeroo daganne fuula ittaanutti nu geessa. Enter your phone number or recovery email. Find your email nuun jedhee gubbaatti jechuudha. Phone number or emailii galfadhu nuun jedha. Bakka daganne kanatti. Kanaafuu irra tuqnee lakkoofsa bilbilaa gaafa sana emailicha ittiin bananne itti guuttanna itti barreeffannaa jechuudha. Emailicha dagannee jirra hin beeknu. Lakkoofsa bilbilaa ittiin bananne sana itti galfanna. Bakka phone number or email nuun jedhu jalatti lakkoofsa bilbilaa ittiin bananne sana gaafa bannu itti galchine sana itti barreeffanna lakkoofsa bilbilaa. Lakkoofsa emailicha gaafa banannu itti guunne sana itti galcheen jira. Sanaan booda next jira. Nextiin godhadha. Yeroo next godhu fuula ittaanu naaf fida. Fuulli ittaanu what is your name? Enter the name on your Google account. Maqaa gaafa emailii banattu sana maqaa itti guuttatte silas maqaa keenya kan nuti barreeffannu yeroo baay'ee maqaa keenya itti barreeffanna. First name irratti maqaa keenya, last name irratti maqaa abbaa keenya irratti barreeffannaa jechuudha. Abdurazak jedhee barreesseen jira. Sanduuqa ittaanu irratti maqaa abbaa kiyyaan irratti barreessaa jechuudha. Last name irratti maqaa abbaa irratti barreessina. Emailicha garuu dagannee jirra. Yeroo nuti neextii goona amma maqaa barreeffannee xumurree jirra. Neextii godhanna. Yeroo nuti neextii godhanne bilbila sanarrattan koodii si ergaa nuun jedha. Bilbila nuti itti guuttanne irratti. Kana jechuun emailii maqaa sanaan banamee jira. Sendii goona akka inni nuuf erguuf sendi ka jedhu kun jala isaa jira. Sendi ka jedhu kanan tuqa. Yeroon tuqe koodii bilbila kiyya irratti naa erga. Koodii sanan fidee irratti barreeffadha. Koodii naa ergi waan jedhu tuqeen jira. Koodii naaf erga koodii kiyya fideen irratti barreeffadha jechuudha. Koodii dijitii 6 nuuf erga gara lakkoofsa bilbilaa sanitti. Yeroo inni nuuf erge koodii sana irratti barreeffanne neextiin jala isaanii jira. Neextii tuqa ammas. Amma yeroo neextii tuqnu emailii keenya fidee nuuf baasaa jechuudha. Maqaan emailii kiyya gubbaarra jira. Emailiin kiyya jala isaa abdurazakraya1@gmail.com. Abdurazak Raya lakkoofsa tokko @gmail.com isa jedhuun dagadhee ture jechuudha emailii kiyya. Amma emailicha yoon barbaade niin barreeffadha yoon barbaade bilbilacha irratti galchuu yoon barbaade jechuudha emailicha irran tuqaa jechuudha.
yoon barbaade barreeffadheen keessaa baha. Ammuma bilbila irratti galchuu barbaannaan garuu iimeelicharran tuqadha amma. Ani itti galchee isinitti agarsiisuu waan hin barbaadeef iimeelicharra tuquudhaan gara itti galchuutti yookaan paaswordii fi yoo dagannes akkam akka gochuu qabnu isinitti agarsiisu. Iimeelicharran tuqadha amma iimeelirra tuqeen gara fuulduraatti haa deemu. Iimeelirra yeroon tuqee gara fuulduraa nageessee paaswordii itti naqadhu naan jedha enter your password. Paaswordii hin beeknu taanaan garuu forgeetiidha kan nuti goonu. Paaswordii beekna taanaan paaswordii itti guuttanna. Paaswordii hin beeknu taanaan forgeet goona. Anamma paaswordiin hin beeka paaswordii itti galfadheen jira. Warri paaswordii hin beekne garuu forgeetiidha. An paaswordii itti guute neextiin godhadha jechuudha gara fuulduraatti hin beektan taana forgeet ka jedhu forgeet paaswordii ka jedhu tuytu. Anamma paaswordii kiyya itti guuttadheen jira. Iimeeliin dagadhe argadheen jira neextiin tuqa. Paaswordii ergan itti tuqee booda itti galchee booda. Sanaan booda seera fidee I agree waan jedhu naa fida. I agree eeyyeen seera asii gubbaa kana jiru. Nin simadha yookaan immoo naaf ta'a waan jedhuun I agree tuqeen gara fuulduraa deemaa jechuudha. I agree tuqnaan sanaan booda Google Service nuun jedhee kallattiidhumaan gara YouTube keenyaa nu geessaa yookaan immoo iimeeliin sun bilbila keenya irratti galee jira jechuudha. Haala kanaan salphaatti iimeelii dagattan salphaatti irra deebitanii argachuu dandeessu. Lakkoofsuma bilbilaa sana qofa ofirkaa qabaachuudha yookaan immoo recovery emailii ofirkaa qabaachuudha jechuudha. Paaswordii isaa forget jennaanis lakkoofsuma bilbilaa sana irratti koodii isinii erga salphaatti gara iimeelii keessan dagattanii sanatti deebi'uu dandeessu. Iimeelii keessan immoo osoo sammuu keessatti qabdanii baay'ee bareedduudha isiniin jecha namoonni viidiyoo kiyya al tokko tokko argachuun isinitti ulfaata waa'een barnoonni YouTube kun waan heddumaateef community jalattis sharing godhama waan ta'eef channelii kiyya jala galtanii community jalaayis barnoota gurguddisee waan achi jalatti sharing godhamuuf barnoota barbaadan salphaatti community jala argachuu dandeessu. Community kana jala yeroo seentan thumbnailii illee suuraan gubbaa jiru waan babal'atee mul'atuuf gurguddatee mul'atuuf salphaatti viidiyoo dhimma barbaadanii as jala argachuu dandeessu. YouTubein kun wal qabatee deema. Viidiyoo daawwattanii haga dhumaatti yoo amma sirreeffatin yeroo YouTubein keessan guddataa deeme keessattuu barnoota YouTubeif iimeelii kanarratti gara fuulduratti yeroo YouTubein keessa guddifattanii subscribe isaatii guuttattanii moonii ta'uu bira geessan yookaan moonii taatanii darbitan seerri adda addaa dhufee isin qabee viidiyoo duraan daawwattan deebitanii argachuun fala isinitti taha. Viidiyoo har'a akka qaldiitti ilaaltan guyyaa isin bareechitanii itti dhimmamtanii irra deebitanii barbaaddantu dhufa. Kana jennaan viidiyoo har'a ilaaltan kana qalbeeffachuudhaan waan qajeelfattanii bira darbuu qabdan yeroodhaan ammuma osoo qajeelfattanii bira dabarfattanii baay'ee bareedaadha. Gara fuulduraatti chaanaliin kiyya akkas ta'e iimeeliin kiyya akkas ta'e wanni akkasii kun akka hin dhufneef jechuudha. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture waan haga dhumaatti na waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.